Oltiin nagaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduuwwan sa'aatii kana qabanne dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana Abiraan Biruutu isinitti hima. Dhimmi Finfinnee dhimma seenaa fi haqa uumamaa Oromoo waan ta'eef yoomillee mariif dhiyaatu jedhan. Jiraattonni godina Arsii Aanaa Suudeetii dhufuun dhimmicha irratti OMN fi yaada isaanii kennan. Koreen daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee hojii heera biyyattii hin faallisine hojjeta jenneetu abdannaa jedhanii jiru. Akkaataa heera biyyattiitiin daangaan kan bara 1987tti deebi'uu qaba jedhamee irra deddeebiin ibsamaati jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa labataa qaba. Dhimmi Finfinnee ilaalchise Finfinneen seeraanis ta'ee uumallaaf Oromoo waan taateef gareen bu'a siyaasaa dulloomee du'a awwaalam lubbuutti toruuf seena bariir dabarfaarsuun dhar lubbuutti toruu dhiisanii dhugaaf iddoo kennuu qabuu jedhu jiraattonni godina Arsii Aanaa Suudee irra dhufan. Keessummaan abbaa manaa tuffatte niitii mogolee keessa laalti jedha Oromoon. Keessummaan ganda tuffatte ufii walitti haasofti jedha Oromoon. Akkuma abboota isaaniitirraa dhaalaa dhufan sanitti qe'een gowwaan ganda bulee mana ifii seeya jedhani. As bubbuluu saniin itti fakkaatte malee wanni asirraa qabdu tokko hin jiru. Finfinneen handhuura kennaa. Yaad waajjir muummee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhufanii kennaniin jiraattonni kun alagee yookaan keessummaan abba taate abbaan keessumma ta'uuni aad malee yookaan daba cubbuu barri fit waan taateef bari sun immoo waan dabreef dhimmi Finfinnee ilaalchise gareen dibbedhaan awwaar kaasuu jirtu waan akkanarra of qusachuu qabdii jedhan. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Lafee dugdatti. Ija Oromiyaati. Arraami kales lafa Oromiyaati. Warqii Oromiyaati. Abbaan warqii ufii dhabee lafa ufii dhabee irratti rakkataa turuun kan wal gaafachiisuun alagaan abbaa ta'ee abbaan alagaa ta'ee lammaanyii ta'uun isaa namni marii wal gaafatu miti. Finfinneen seenalleen teenna turte teennas ammas teenna namni biraa dhufee kantiibaa magaalaa Finfinnee Oromoon ta'uu hin dandeettu jechuun waan biraati. Takkalaa uumallee ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaa warra Finfinnee irraa buqqa'e keessaa ilma tokko. Kanarratti immoo Finfinnee bulchuu hin danda'u takkalaan uumaa jechuun jibbaa Oromoo agarsiisudha. Finfinnee jechuun dhiigaa lafeedha. Qeerroo 5,000 oltu irratti wareegame irratti korame. Kun immoo argiteetiin dhugaadha. Seenaaf kan dubbatamu miti haqa jechuudha. Har'allee seenaan sun jechuudha Finfinneen Oromoo dhiifamtee sabni Ibootiif kennamu jechuun I don't know gara kiyyatti hin beeku jechuudha. Maaliif lubbuu kiyya kennutu an akka kiyyatti filadha. Akka kiyya qeerroo hedduutu jira. Daangaa bulchiis Finfinneetiif godina adda naannawa Finfinnee seeraan adda baasu laalchise koreen nam 8 of keessa qabda kadhiyootan dhaabbatti laalchise gaafii gaafanneef deebii kennaniin koreen kun aadaa dhugaa irratti hundaa'uun argannoo dhumaa akka dhiyeessitu abdii qabnaa jedhan. Ta'uu baate shiriyaa qeerroo dabre xaxam jiraannaan qeerroo waan gorsirrii beekaa jedhu. Morma keenya Finfinnee morma eeganaan muranii kanaaf akka deebi'eetiin immoo of duuba hin deebinee jedha. Koree qulqulluu yoo kadhaabattu taate daftee baafti jarri baasuu baannan dachiinta Oromiyaati qeerroon duuba jira hawaasni bal'aan duuba jira daangaa ofiin kabachiifata kallattii hundaanuu abiyyiif lammattuu wani dantaa qabaniif takkan jirtu. Abbaan biyyaa bilisummaa ofii fidate waan ta'eef jarallee jara hobbaatii keessa gaffagaatee jiru qeerrootu fuudhee ol baafate waan ta'eef jaraa fi koree dhaabatteellee qeerroon Oromoo dantaa takkallee ittiin qabu bilisummaa guutuu qeerroo gonfate waan ta'eef. Sirna barnoota afaan Oromoo keessatti hanqinni kitaabilee barnoota oolmaa daa'immanii jiru furamuu qaba jedhame. Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo gargaaraa Piroofeesar Ijjigoo Olaanaa kitaabilee oolmaa daa'immanii qopheessee dhiyeessaa jira. Barsiisaan kun rakkinaan argutu kanaaf naga kaasee jira. Barsiisaa kana dubbisnee akka ta'anitti qopheessinee jira. Nammullisa barnooti guddina dhaaduuf tola barnooti jabeenya ilnaan banaa barnootiif saa boqoti namaa tahaa gaaddisaa. Odamsaaf wal jibbadina barannee wal barsiifna. Ijjigoo Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayikooloojiin ture amma digirii 3ffaa koo Yuunivarsiitii Finfinneettiin barachaa jira. Kitaaboleen qopheesse kitaabolee daa'immaniiti. Kitaaboleen daa'immanii kun daa'immaniif maatii daa'immanii fi barsiisota oolmaa daa'immaniitiif kan qophaa'anidha. Kitaaboleen kunis kitaabolee gosa 9dha. Afaan Oromoo,
herregaa fi ingiliffa kan of jalatti qabatedha. Afaan Oromoo gulantaa tokkoffaa, gulantaa lammaffaa, gulantaa sadaffaa kitaaba 3 jechuudha. Yookaan keejii tokkoffaa, keejii lammaffaa fi keejii sadaffaa. Akkasumas herrega afaan Oromoo isaatiin gulantaa tokkoffaa, gulantaa lammaffaa, gulantaa sadaffaa akkasumas ingiliffa gulantaa tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaan qopheesse jechuudha. Kitaabni oolmaa daa'immanii hin jiru. Manneen barnootaa baay'ee irra deemeera. Afaan Oromoodhaan hanga yoonaatti kan qophaa'an sirriitti kan qindaa'an hin jiran. Warri jiranillee hoomaa haala dandeettii daa'imaa kan giddu galeessan godhan haalli daa'imman keenya ittiin barachaa jiran baay'ee maateriyaal yookaan maateriyaaliin gahaa ta'e bakka hin jirree fi akkasumas barsiisonnis maateriyaalii gahaa ta'e hin qabani. Maatiinillee manatti kan irra dhaabbateellee daa'ima isaa barsiisu amma yoonaatti badaa hin jirru waan ta'eef kan irra dhaabbadheen kan kitaabota kana qopheessuu danda'e. Akka waliigalaatti sirni barnootaa keenya yeroo ilaallu hanqina garaagaraa qaba. Tokkoffaa hanqina meeshaalee barnootaati. Meeshaalee barnootaa waa jennu waan baay'ee walitti qabatee jira. Inni lammaffaan hanqina humna namaati. Humni namaa kunis haala gahaadhaan sirriitti leenjii daa'ima kana barsiisuudhaaf daa'ima sirriitti gara fuulduraatti biyya kana gaggeessuu danda'an, biyya kanaa kana murteessuu danda'an kana sirriitti gahoomsuu irratti hanqina guddaa jira. Kitaaboleen baay'een daa'imman ittiin barachaa turan alaa kan dhufan haala kontekstii biyya keenyaatiin, naannoo keenyaatiin, kaalcharii keenya kan giddu galeessan godhanne waan ta'eef kitaabni kun gaaffii sana ni guuta jedheen kan yaadu. Kitaaboleen oolmaa daa'immanii dhabamuun Oromoo akka Oromootti miidheera, saba kan akka sabaatti ni miidha jechuudha. Tokkoffaa daa'imni keenya har'an baratu taanaan guddina biyya kanaa, guddina Oromoo, aadaa keenya, duudhaa keenya, dinagdee keenya irratti miidhaa guddaa qaba jechuudha. Maatiin immoo daa'imma isaa irratti sirriitti invest godhee caalaatti immoo uffata irratti maal irratti qofa osoo hin ta'in kitaaba bituu irratti, manatti barsiisuu irratti, barnoota irratti jajjabeessuu irratti yoo sirriitti maatiin gahee isaa hin baatu ta'e egereen biyya kanaa balaarra bu'uu danda'a jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu barjaawwan seeraan alaa fi kanneen afaan Oromoo seeraan hin qubeessine akkasumas afaan Oromoo sirriitti mul'anne gochuun barreessan irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfiin kun cimee akka itti fufu ibsamee jira. Shamsiyaa Nashuu dhimma kanarratti hoogganaa jira. Aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Goobana Siidaa dubbiftee jirti. Kanaan dura akka sirreeffatanii fi yeroo gaanis kennamee fi hubannoo mutillee taasifamee caalaan isaa magaalaa guutuu keessatti gora qubeessu qabanii qubeen afaan Oromoo immoo takka gorraan ergaa biraatti dabarsuti. Kanaaf inni kun immoo dhimma eenyummaadhaan wal qabatu Oromoon qubee kana kaleessa wareegama guddaa itti kaffalee uummanni keenya sirna qubee kana kaleessa sirna dhufaa darbaa keessatti dhiibbaa guddaa irratti gaggeeffamaa ture. Kana eenyumtuun beeka, seenanis hin beeka. Amma waan heerris nuutenne waan heerris nuutenne. Isa sirreessaa jirra jechuudha asitti fayyadamne. Amma tarkaanfii fudhataadha jirra. Amma namoonni kennamee yeroo kennamee fi sirreessanii jirani. Warra immoo yeroo kennamee fi eeyyamamaa ta'anii sirreeffachuu didan kana cirree kaasaa jirra. Amma qulqullaa'ee magaalaa qulqullaa'ee akka afaan Oromootitti qubeensi seeraan qubeeffamutti taasisuu afaanii eegee seeraan akka qubeeffamutti itti fufa jechaadha. Irra boruu qofaa waan ta'u miti. Waan guyyaa tokko jalqabnee dhiisuu miti. Ayyaa ta'u ergaan dabarsiisan kan biraa yoo jiraate. Ergaan dabarsinu inni qubee afaan Oromoodha. Dhimma akka salphaatti illee yaallu miti eenyummaa keenya wal qabata. Kaleessa har'a hireen tuni haa argamtu malee Oromoon yeroo hireen baay'ee ulfaattuu taate keessattuu dhimma qubee isaati falmaa ture, wareegamaa ture. Eenyummaa keenya wal qabatuuf namni keenyallee waan kanatti xiyyeeffannoo kennuu qaba. Mootummaanis xiyyeeffannoo kennuu qaba. Gosa akka mootummaatti amma xiyyeeffannoo kennee akka magaalatti hojjechaa jirra. Kana caala xiyyeeffannoo itti kennamee namoonni waa barreessifatu hundumtuu nama Oromoos haa ta'uu baatu qubee seeraan qubeessu Oromoodhaa kabajaa kennuudha. Aadaa fi seenaa uummata kana kabajuudha. Akkasitti ilaala. Kanaaf waan wareegamni guddaan itti kaffalame kana har'a dhaabannee sirreechinu waan kanaan dura sirratuu qabu ture. Kalecha sirramne har'a immoo sirratuu nu qaba. Kanaaf namni keenyallee waan kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba. Waan jedhuun dabarsuu barbaada. Dhaloonni illee waan kana hordofuu qaba. Kalecha abboonni isaa akaakileen isaa itti miidhamaa ture dhimma kanaa har'a immoo waan kalee itti wareegame sun eecha gahee jennee waan duratti ilaalu
har'a bu'aa isaati jechaadha waan kana sirreessanii arginu xiyyeeffannoo itti kennuu qaba isin warri miidiyaa xiyyeeffannoo itti kennitanii inni qubeedha akkuma magaalaa guutuu Oromiyaa keessa jirutti maal fakkaata kan jedhu sagantaadhuma godhatanii duratti jettanii gaarii natti fakkaata. Dabaree oduu biyya alaatirraan baanee jirra. Singaappoor xiyyaarri Boeing 737 Max 8 jedhamu biyya ishee akka hin seennee fi biyya isheetii akka hin kaane dhorkuun dhaga'ame. Abbaan taayitaa siviil aveeshinii Singaappoor kana kan murteesse xiyyaarri Itoophiyaa modeela kanaa kufee caccabuu hordofeeti. Xiyyaarri akka kanaa bifa wal fakkaatuun baatii 5 keessatti kan ammaa waliin si'a 2 kufee jira. Kun ammoo xiyyaarri modeela Max 8 nageenyi isaa akka shakkamu taasisuun biyyootiin hedduun biroon hanga ka'umsi balaa xiyyaara kanaa beekamutti yeroof balalii akka dhaaban murteessuun isaanii ni yaadatama. Singaappoor garuu xiyyaarota gosa Boeing 737 mara dhorkuun biyya jalqabaa ta'uuf deemtii jedhameeti jira akka gabaasa BBC'tti. Oduu biyya alaa kan biraatiin pirezidantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Bouteflika yeroo 5ffaaf akka pirezidantummaan hin dorgomne beeksisan. Abdulaziz Bouteflikaan umuriin fagaatanii fi dhukkubaan dararamaa jiran marsaa 5ffaaf ni dorgomu jedhamuun biyyattii keessatti mormii cimaa hordofsiisee ture. Amma garuu pirezidantichi yeroo filannoo yeroo biroof akka darbuu himuun filannicha irratti akka hin hirmaanne ta'uu beeksisanii jiru. Aljeeriyaa waggoota 20f kan bulchan Bouteflikaan filannoo irratti hin dorgomu jechuun isaanii biyyattii keessatti gammachuu guddaa uumutu dubbatamaa jira. Kanallee BBC irraa arganne. Hayya daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra. Qophiileen OMN itti fufuu hordofaa.